Oromiyaan biyya Oromooti. Oromiyaanii guddinnisii dhiifamaa deero. Guddinnisii kaaree kiiloomeetira 600 Oromiyaan. Oromiyaan guddinaan Faransaay, Xaaliyaan, Switzerlaandii fi Beeljiyeem yoo walitti ida'an Oromiyaa hin gahan. Biyyi afran Awurooppaatu yoo walii ida'amtellee Oromiyaan geessu. Oromiyaan tana xiqqeessa nuti immoo biyyaa jennee falmanna. Oromiyaan tana kaabaan uummata Agaw, Amaaraa fi Tigreedhaan marfamti. Kibbaan Keeniyaa fi Soomaaliyaa uummata kibbaatiin marfamti. Bahaan Afarii fi Soomaaliidhaan marfamti. Dhihaan immoo Banishaangul, Gaambeellaa fi Suudaaniin marfamti Oromiyaan. Hanqana himachuu danda'u qaba dhaloonni keenya Oromiyaan maalii gaafa jenne jechuudha. Oromoon maalii gaafa jenne immoo Oromoon nama tokko